Sirboottan unata qalbii baraan himmoo foyne weellisuun beekama artiin jireenya kooti jechuun walakkeessa bardhibbee tokkoon dura artiitti hammakame kabajamoon Dr. Artist Ali Muhammad Birraa sirboottan qalbii dhaggeeffatoota isaa ittiin booji'een urjii sirbaa ta'uusaa mirkaneesse. Artist Ali Birraan sirbootaan alaas magaalaa dhaloota isaa arraas tajaajilaati jira. Wallisa jaalatamaan barreessaan walaloo fi jadaloo qindeessaan muuziqaa beekamaa kan ta'e Ali Birraa fi haati mana isaanii Miss Lilli Marqos Birraa waliin ta'uun waggaa tokkoon dura kan hundeessan dhaabbatni gargaarsa daa'immanii Birraa ja'amuun beekamu kun barattoota 200 ta'an manbarnoota sadarkaa tokkoffaa gabbataa araddaa baadiyyaa ija'annanitti argamuuf deeggarsa mi'oota barnootaa fi uffannaa godhaniitii jiran. Artist Ali Birraa waliin achitti argamuun deeggarsicha kan kennan miseensi mana marii bakka bu'oota ummata Efidirii fi hogganaan biiroo barnoota bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa kabajamoo obbo Abdusamad Muhammad akka jaanin hagoogii barnoota waliin ga'uu fi qulqullina barnoota mirkaneessuudhaaf lammii biyyaaf haduutu horachuudhaaf ijibbaata mootummaan taayisaa jiruun madditti gaheen qaamotiin deeggarsaa taayisaa jiran olaanaadha. Artist Ali Birraan wedduuwwan isaatiin faayidaa barnoota lammiileen keenya hubachiisuudhaaf hojiin hojjeteen madditti arjummaan dhaabbata deeggarsaa hundeessuudhaan godhaa jiru kun kan imalmaanaa isa galatoonfachiisuu ta'uu obbo Abdusamad eeranii xurree Artist Ali Birraan jalqabe kana hordofuudhaan namootni babbeekamoo birootii fi abbootiin qabeenyaa misooma biyyaarratti waan irraa eeggamu hojjechuu akka qaban waamicha dhiyeessan. Akka himamsa hundeessaa dhaabbata Birraa Foundation kabajamoo Dr. Artist Ali Birraa fi haadha mana isaanii Lilli Marqos Birraatti barnoonni guddina biyya tokkootiif dhimma murteessaa waan ta'eef roga barnootaatiin deeggarsa godhuu wanni jaalataniif. Wanni nu kaasegaa barnoota irratti xiyyeeffannee anaa fi haati warraa kiyya Lilli Marqos duraan as dhufnee ijoollee tanaas yoggaa laallee haalli isaaniitis waan nama gaddisiisaati. Oowwa naannawa kanaa wajjin bishaan illee hin qaban gariin isaaniis gaaciree malee dhufanii baratan waggaa wanna kanaa kana agarree harka marannee taa'uun waan sirrii hin taane ta'uu isaa hubanneeti akkasitti wanna gargaarsa gamana gamasii fuffunaanaa waan hanga ammaan tana kan nuuf kana dhaqqabne waliin nu kaase barnoota waan jiru xiyyeeffannee waan ta'eef jecha. Hangaan fayyaa qabutti galanni rabbi haa gayu gargaaruudhaaf harka maradhee hin taa'u isiinis akkasumatti haati warraa kiyyaatis. Sirnoota dabraniin halli mijaawaan barnootaaf ta'u jiraachuu dhabuu isaatiin carraa barachuu arkachuu baatus biyyaa fi lammii isaatiif bu'aalee barnoota hubachiisuuf sirboota isaa barnootaa fi aabaa ja'aniin carraaqaa turuusaa kan yaadachiise Ali Birraan dhaabbata hundeesseen qaamolee deeggarsaa garagaraa biyya jaalatan qindeessuudhaan tola ooltummaa isaa cimsuun manbarnootichaa ijaaruudhaaf tattaaffiirra jiraachuusaa ifoomse. Birraan guyyuma kana deeggarsa barattootaaf kanneen maleetti barsiisotaafis kannaa laatee jira. Toora sanitti rakkoon bishaanii waan jiruuf kuusaa bishaanii arjummaan dhiyeessuufis waada galeeti jira. Barattoota deeggarsa godhameef keessaa tokko dubbisnee akka nuuf himanitti deeggarsi godhameef kan imalmaanaa isaan gammachiisee ta'uu ibsanii deeggarsi akkanaa kun hamilee barnootaaf qaban dachatti ol guddisaas jechuun mirkaneessan. Lafoolmis nu hodheeti jira. Dabxaraafis qalama akkasiin nu gargaaree jira. Saniifuu gammachuu guddaa takkaan dhaga'a.